ijoollee ishoo ijoollee. Akkam jirtu ijoollee? Ana abbaa kichuuti ijoollee. Nagaa keessa miti? Ishoo baga nagaa naa taatan ijoollee. Akkamii Urjii Kids Media kana daawwataa jirtan miti ijoollee? Eeyyee Urjii Kids Media immoo daawwadhaa sirriitti. Egaa ijoollee har'a immoo oduu durii beektu miti? Oduu durii tokko qabadhee isinii dhiyaadheetiin jira. Sirriitti immoo na caqasaa. Tole ijoollee. Eeyyee. Egaa bara durii okkotee fi eeletu turan. Okkotee beektu ijoollee? Eeyyee. Okkotee fi eeletu turanii okkotee fi eeleen kuni gola keessa taa'anii haasawa jalqaban. Argitan ijoollee? Haasawa jalqaban. Wal komii jalqaban. Egaa utuma wal komatanii okkoteeni maaliif akkanatti haasoof taati? Ati hanga kiyya cimaa taateeti moo maaliif akkanatti haasoof taa jetti? Eenyutu jedheeni? Okkoteetu jedhaan ijoollee. Eeyyee. Okkoteen innaa akkana jettu eeleen immoo maal keetu cimaadha? Mee maal keetu cimaadha? Ani kunoo halkanii guyyaa sunsumarraan bu'u asitti biddiin natti tolfatanii natti bobeessuu kana hunda dandeetan jiraadha. Kanaaf ani cimaadha. Ati nan geessu jettiin. Eenyutu jedhaani? Eeletu jedhaan. Laalaa ijoollee. Amma immoo okkoteen immoo maal jettiini? Ani barii cimaan akka koo hin jiru. Cimaan akka kooti hin jiru. Yoo barbaadan abiddarra na kaa'u. Yoo barbaadan immoo bishaan natti waraabbatu. Kanaaf cimaan ana ga'u hin jiru lafa kanarratti. Jedhaan ijoollee. Eenyudhaan jedha? Eeleedhaan jedha. Argitanii ijoollee. Egaa amma otoo akkanatti qoosanii xiiqii keessa wal galchan. Xiiqii keessa wal galchaniiti. Mee ana moositu cimaadha? Simoonatu cimaadha? Kootu wal dorgomnaa? Waliin jedhani. Ka'aniiti iddoo dorgommii deeman ijoollee. Argitanii? Iddoo dorgommii deemaniiti. Iddoo dorgommii ga'anii utaallaa waliin jedhan. Utaalchoo kana immoo erga takkaa utaalla malee tokko miti jedha. Argitanii ijoollee? Hundi isaanii immoo wal shakkaa jiru. Egaa iddoo dorgommii egaa ga'anii hundi isaanii bakka tokko ol utaalaniiti fageenya irratti bu'an. Innaa fageenya irratti bu'anii ciciisanii innaa wallaalanii garaa garanatti bittinnaanii jiran. Eenyu isaan? Eelee fi okkotee jechuudha ijoollee. Maarree amma erga kufanii garaa garanatti caccabanii ija gaabbitii fi miira gaabbitiin maal taanii garuu dhalan. Okkoteenis hin gaabbite. Eeleenis immoo hin gaabbite. Ilaalaa ijoollee. Innaa kana miira aaritiin hidhii isaanii nyaachaa akkas jedhanii walitti mammaakan. Quufan malee utaalanii, utaalan malee hin cabanii jedhanii walitti mammaakan ijoollee. Argitanii? Dhugumaaniyyuu quufan malee utaalanii, utaalan malee immoo hin caban ijoollee. Eeyyee quufni waan nama hin goone hin qabdu. Argitanii ijoollee? Otoo akkasumas immoo xiiqii keessa wal galchuu baatanii nageenyaan mana namaa keessa jiraatu ture. Dubbii odoo walitti kakaasuu baatanii isaan hunduu kutaanii hin barbadaatan ijoollee. Wal qoccoluun, wal tuttuqaan waa namaatti nama geessa. Eeyyee shoo ijoollee koo naa guddadhaa jiraadhaa. Torban immoo waan haaraa tokko qabadheetan isinii dhiyaadha. Eeyyee hangasitti turtii gaariin isinii hawwatu. Eeyyee barnoota keessanitti immoo hin laafina. Waan isinii hin galle immoo barsiisaa keessan gaafadhaa. Akkasumas yoo galtan maatii keessan gaafadhaa ijoollee. Tole ijoollee. Eeyyee maarree Urjii Kids Media daawwachuu immoo hin dagatinaa ijoollee. Hangasitti nagaan naa tura. Turbii gaarii isinii haa ta'u.